Ashamaa harka fuunee Oromoo koo bakkuma jirtanitti nagaa keessa jiraadhaa isiniin jechaa jirra jirtu bakka jiraattanii ana obboleettiin keessaa nagaa guutuu qabaa galata rabbii. Egaa har'a viidiyoo haaraadhaan walitti deebineetti jirra. Biraankii addaa hojjechuuf hin jira. Walumaan ilaalan isiniin jedha. Egaa immoo akkasuma warroonni anaaf maatiin taane sabskraabii toshuudhaan laayik sheer toshuudhaan akkana jajjabeessitan isiniin jedha. Warroonni maatii koo taatan immoo akkuma baratame koomentii barreessuudhaan laayikii sheer toshuudhaan na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha Oromoo kiyyaa. Egaa biraankii hojjechuuf hin jira obboleessa kiyya irratti daawwaleetoo biraankii ani hojjedhu kana walumaan ilaalan isiniin jedha. Baay'ee ulfaata garuu yaadni nani yaade kuni dhugaa dubbachuuf ana garuu irratti ulfaatee jira. Garuu akkuma ta'eetiin amansiisa jedheetiin yaadaa jira. Egaa gara obboleessa kiyyaattiin daawwalaa innis biraankichi isinitti mul'ata. Moo wajjumaan biraankii isin godha. Biraankiin ani yaades immoo ilmoon qaban jedhaan. Mee maal akkanaan jedhu laala gola Oromaa kana keessatti ilmoo qabaachuu nama waan hin yaadamne siin ulfaatas miti hin beekna walumaan. Mee kayeetiin ilmoon qabaa ilmoo kiyya kana gatiin dhufa moo fideen dhufa maal gochuun qaban jedhaan. Mee gara isaatiitti daawwallaa na hordofaan isiniin jedha. Wayyee tollee akkam nagumaa. Waan taane yaa niitoorkiin irratti kutee. Niitoorkiin irratti kutee hin hojjetu waan taane akkamaati. Naa sagalee kee dhagoodhamnaa nan cufee. Naa naguma keessan bii naguun. Jira galata rabbii fayyaa nagaa kooti akkami jireenyi. Jira waan deemu sinoo akkuma naan baane akka malee. Roobaa jira moo? Roobaa samoon ammoo galgala halkan jammarii amma ammaan roobaa. Okay, haa ta'u miti ofiin akkuma kaa biyyi. Hunduu akkuma. Maatii quba qabdaa? Laakiin jiru malee walii daawwatee ture. Haa ta'u gaariidha hunduu akkuma kaa. Hunduu akkuma yaaduu malee naa daawwatee. Okay, haa ta'u. Waaseen marii adda addeetiin beektaa tolli. Maal ture? Nama wajjin jirtaa? Lakki. Tole haa ta'u. Waaseen marii adda addee sodaadhe beektaa? Maal inni sodaa maal barbaachisa baati? Ani irratti kan marii miti waan baay'ee guddaan ture. Beektaa sodaadhe. Yaa tarii naannoo laata de? Ni sodaadhe naannoo laata de? Maati? Ni sodaadhe jedhe naannoo taane? Sodaa maal nyaatte moo? Ati mana na kubalchista moo dhugaa rabbi cinqabeessitti dabalaa jira. Maala nana tapha akkamitti kaanaan jetta? Nana tapha akkamitti kaanaan jetta? Ay gaana sodaadhe waan ta'eef itti Okay, kunillee isa biti amma dhugaa rabbiis maquma garaa siin marii adda addeetiin waa sana ammas jammiri waa yaadamus miti. Maal ture natti eega? Garuu innoo sida dubbii kana mee waanumaati naan jettu sirraa baruuf ni duraas naannoo isinitti himne. Innaa maal jedhee sitti maatolli ani duraan ifa baa jedhee yaanne waan kana. Maal ture naan galle waa? Adaraa amma mala naa baaftutti maatitti ni mini deebiitii immoo
Kinoo dheengaddaa suuraa mucatti wajjin eenyudha sana maasi fakkaata yoolaan jettee turte? Ishiin xiyya. Dhuguma tolli akka tasaa dogongoramee too uumame. Mucattii waggaa lamaatiin qaba. Duraanii asumatti gatee gala jedheetii yaadee ture. Maatiin immoo fiqaadanyaan hin turre beektaa duraanillee akka hangattu ture assaabanii turanii amma garuu ani galmaa daageenyaniin akka fuudhee galuu barbaadan. Maal qalla daree dhuguma sin jechaadha miti? Maqaa Kiristoositti waan ulfaatu dhugaa waaqaaf. Wallaan jettare ani sinan dhosse dura yoo akka tasaa asumatti gatee deemadee yaade amma immoo fuudhadhuutuma deemii ilmoon haadharraa adda baateen ta'uu hin gargaarra achitti minaamneedhaan. Kuni dhugaa waan ulfaatu irratti waan nama ulfaatu hin jiru Kiristoos. Yaa akka ulfaatu beekaa garuu kaa dura ifa baadheetis yaanne beektaa? Kuni gaamma maal taateeti? Waa'innan deebi'aa jettee achitti jiru dubbattee akkuma deettillee dhuftee asumaana fuudha malee. Dhalaa asitti gatee moo? Akkamitti ta'a? Maqaa Yesuusitti. Inna fiddee immoo dhuftee siraa kun waan akkanaa akkamitti taaree jaalu? Dhala akkoo tola saamee maal jetta re'aati? Bismaa. Kun baay'ee ulfaata dhugaa waaqaa kenna waan hin jiru qabamu. Malaa godhu kaa silaa baay'eetti cinqamee baay'eetti dhiphachaatiin ture ani sababuma kanaa jecha galuun iyyuu amma kana na tursiise. Maatiin immoo kana yoo dhaga'e. Kan namni tokko anaa fi waatu malee namni tokko kana dhaga'e jechuun kun waan hin jiramne waan hin odeeffamne kana dura kana anaa gatuma na dafartuu fi waanuma garaa fi abeetti natti himte malee kun waan maamiti jaalladha. Dhala baramma tolli wanta beekuu qabdu dhala namaati bara akkamaa godhu mucaan kun tarii boru guddatee biyya bulchuu danda'a mee maalaa godhu dhala ofii erga uumama ta'e. Kiristoos amma gaarii amma biraa hodhutti jaarsi dabalaadhaan namni araaramaa jechuun oolu waan ta'eef. Gama kana fiddeen fiddeetoo dabalaadhaan sun araaramtuu firaayii wajjin hin godhattu. Edeessasuma yaadamati. Gama kanas immoo achitti gati akkaseetti gati gootu hin jechuutti waalchuma hundeesse waan ta'eef. Ulfaata kaa kuni waan akkamii kanaaf sibicha waan godhaa godhuka. Amma fidii kootu moo fiddeen dhufinidha yaannati naaf kennitu akkamaa godhu. Kiristoos. Amma fiddee dhuftee akkamitti ta'a jedhanii ulfaatu dubbiin. Innaa dhalaa kiyya akkamaa godhu anis dura akka kanatti nama rarasseene. Bakka amma jiru kana inni namatti akka hin dubbanne maatii ani nama mari'atteetti kana afaan kee hin dubbatini yoo danda'ame fiddee dhuftee nama amma chaachaarii nama itiitii dhoosu nama bira geessee illee qallettee kunis ulfaata akkasittis. Achitti ilkatti biraa badi jechuutti sun ulfaata. Waan nuti baay'ee namaan galu baay'ee.
beeku rabbiin atti cimee jira duraanii achuma ga'een deebi'eetu as jira dadee yaadee ture garuu hin taane beektaa. Nah, cipta turiste, arrivi trovari. Amma le furatu ni medan ni medan. Mucaan malee eenyuun jedhu sababa sanii jecha jaalala ani qabuufis kan mucaan naa qabu laalaniiti. Maal jaalala mucaan naa qabuufi yaa ilmoodha miti dhala bara ijoollee dhiiga bara. Ini mah bangun saya furatu itu ni kamu apa orangnya furatu dia beri. Inni sinin gargaara fudhu deemi. Sì, amma kalau yo furatu mau makan furatu tu kalau ada ni punya barang tu dia tu kan. Hasadi sih maling kota ni betul esa. Karena untuk aku bakal liru furatu tu dia baru temu nama berapa ke cukup dari. Apakah itu orang itu boleh buat tu saat itu lagi nama orang itu nama apa guna itu apa suruh orang rawat. Mana kita ciri tu kerjaan orang ini berawat. Akkasika kanatu namuda te boleh sekia. Akkasi kanatu namuda te. Amma isi kote tikri nolfata. Aditya sidemo video mafrate kan utte nolfata kana nokala mati. Walau jadi pun kata boleh kiro, walau cuma dah ramai ada yang क्योंकि जुलने tinggal kan robotnya kalau silver bed. Ayah tahu kalau bayi nama nasi sama itu? Bayi nama nasi sah? Nggak ada kayak sebenarnya. Tolli biraan keessi godhe dhiifamanaa godhe adaraa rabbi. Maal ta'e? Biraan keessi godhe dhiifamanaa godhe sittiin qoosaa jira. Ay, bakka waan jiru garuu kun waan daa godhachuu waan aadaa ta'e otoo hin taane. Ishee. Yoo jedhufte. Biraan kee jecha jedhuun beektu sitti sobaa jira sobaanis siyaasofsiisaa jira wanti kun hundinuu sobaa. Karaa sobii. Dhugaa rabbii sobaa immaa immuyyee. Orangnya ikan berarti nama saya pun ada yang baru lagi buat. Waraabbamaa jirta sagaleen kee viidiyoo keessa galaa jira. Waraabbamaa jirta viidiyoo keessa galaa jira sagaleen kee. Video nanti ini lagi baru guys. Dhugaa waaqa jiraata. Alaamana. Lafa sirraa cufa dare. Sitti qosteri maati? Foto sitti qosteri? Bazzi ችግር የለም obboleen godhanyaati yaa dubbisi ishii yoo amanu baatte qoosadha wantichi biraankisi gochaara. Abantee jirta akka soba ta'e. Ara soba wantichi dhugaa dubbachuuf himme sobani. Soba hin sobdi. Kiristoofii? Hin sobdi ani viidiyoo sitti hojjechuu turte. Maal goone otaami akka akkuma ammaadhaan baay'ee ulfaata malee. Inni ulfaata gennaa ta'u sobdi isheen taphatte. Fuula dhugaa jechuun ulfaata. Isii kan jechuun ulfaata. Kunis wasuma. Amma
Gadda beektaa mucattii ollaa santu na bira jira mucattii maasi fakkaattinaan jennaan isheerraan biraankiisi gochuudhaa dhufe. Gadda hogganaa dawaltu viidiyoo mucattii maa wal fakkaattinaan hin jenne. Anis immoo achiin asii argadhee biraankiin godha qoyyeedheetu hoggasumatti yaade. Baay'ee rifatte garuu dhiifama ishee. Kun nama rifachiise maaltu nama rifachiise? Dammoo hidhatte moo maallaan jetta Allahu akbar ajaa'iba qabdi. Girmaata akka jettuun biyya kanatti gaazexeerii achiiti. Dabara keessa naanna'uu qabee gizee akka jettu. Sodaattee moo? Namni maal hin jedhamu gabaa gaadda. Kun maal ulfaate? Wani batariyo. Sekarang nuti golfame kan? Nuti golfame. Egaa guys bakka viidiyoon daqiiqaa hedduu waraabee jira sittiin qoosee dhiifama siin jedhee jira natti rifatin ishee. Yaadanii nama kiraayii fuudhee abbaabatti daa'ima qabu barbaadan jira. Kiraayii dursanii fuudhee nama achitti daa'ima asii guddisu barbaadan jira yaadaan baay'een itti qabatu. Wayne gudi osoo dhalaa fidee nama guddisu barbaada hartaa. Yesus maal antee diraamaa narratti hojjetan. Diraamaa adda adda qaada dafqatee biyyaadhaan asii dafqaati sitti haasaa sodaadhe. Sinaaduuf sitti sinabaa dhufee raaqe. Tasa hidhee malee. Wayne batari. Atau bakka jadi ishee birrii irratti kutuuf jira nagaadhaaf ture. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argitanii jirtanii dhugaa dubbachuu fi anis baay'ee sodaadhe waa qadatti hafuuraa jira yuuti. Way good. Inna akkas ture baay'ee tokko sodaadhe egaa biraankii kiyyaarraa isa kana ture. Akka itti bohaarta nabdiin qaba. Egaa isa kana fakkaataa hordoftoota kiyyaadatti hafuure dhugaa dubbachuu fi na sodaadhe. Wanta akkanaa biraankii nama gochuun hin cima. Obboleessi kiyya dhumarratti garuu fidiituma koottu nama daamasii guddisutti yaadan jira sammuutti baaseen dubbanne malee jechaa ture. Egaa kaayisee kana fakkaataa hordoftoota kiyya akka itti bohaarta nabdiin qaba turtii gaarii isiniif haa ta'u akkasuma laayikii koomentii sabskiraaybii toshoo indagatinaa isiniin jedha itti fufi yoo jettan namoota hedduu bakka biraan isinii gochuuf jira yoo itti bohaartan koomentii jalatti nuuf kaa'an isiniin jedha yaada keessan.